Arra Oromoon afaan isaatiin haasa'uu danda'uun. Arra Oromoon ana Oromoodha. Akka milkeessaniitu waan baataniif. Yeroo sagantaa koo keessa eerummin jiru lafa gahee taargeettii godhukute malee amma qalbii koo gad deebisee nan eeruma waan jedhus lubbuu kootti nan himee. Ijoolleen durbaa baay'een gaafa gara Saawud Arabiyaa kana deemanii hojjetanii galuudha. Warra dhaaban kam keessatti Oromoodhaan wareegaman atuu siidaa isaanii dhaabdanii ofii keenillee siidaa mataa keenya bor akkasumatti isinii dhaabbataan. Si arganiiru moo milikta? Yeroo inni gadi balbala irratti eeggatanii lamaan isaanii lukkeetti meeshaadhaan rukutan. Gaarummaa ati doonii sana irratti agarsiisteetu utuu ooleen buliin sekeendii sana du'a si oolcha. Inni baarmela keessa garuu indaan danfee naaniin qabbanaa'u amma sabii Oromoo danfee jiram. Akka salphaatti Oromoon adda nan geenya. Hunduu biraanchi garaagaraa irra baqatee sokkee sana booddee hin qabamne. Ani yeroon asii gadu taalu bishaan dhaan dhufaa jiru. Maali sababni isaan ajjeesaniif? Fozziyaa edheetu in ajjeesan abbaa jissaa in ajjeesan shariifii ijjin ajjeesani balbala mana isaatii duratti. Gaa'eedhaan tokkotu jira bishaan kun edekee magaara ta'ee gad deebi'a. Biyyattii matu deemnisuun xedhee bada malee sabi kun kana booddee diina jalatti kufadhee yaadu. Finfinnee baatee Somaaliyaa seentee jirti. Suma jiraachuudhaaf dhattee moo biyya biraa deemuudhaaf karoora qabda? Karooran qabu Somaaliyaa jiraachuudhaaf karaarran deemaa jira. Maaliif jennaan miillaan yeroo deemtu jijjigaa kana kee baatee Somaaliyaa keessa baateetu gara Saawud Arabiyaa deemuudha. Karaa sanarran deemaa jira malee jiraachuudhaaf hin nanne. Somaaliyaa irraatii Smuuzlii gara Saawud Arabiyaa. Xiyyaaraan deemte moo akkamittiin deemama? Gaaffii bareedaa. Xiyyaarri hin jiru. Kan itti waan dheeraa gidduu kana jira. Amma hin dandeenye gabaabsee dubbachuu yaala. Somaaliyaati ka'ee Yamanii seenuudhaa fi Somaaliyaa keessan ture. Somaaliyaa keessatti tikkeetti kutannee bishaan doonikii xixiqqoodhaan doonikii ittiin fiishii qabaneeni gara Yamanii seenna. Amma guyyaan sun ga'utti garuu mana nama Oromoo tokko jala ala kanaa ana duwwaa miti gaa Oromoota baay'eedha kan baqisaaf karaa kanarra deeman. Hundumtu karaa deema. Hundi kun ala mana namicha kanaa jala afannee rafnaa basaasuu kana keessa jechaadha. Mana isaa fuulduraan dugda duubaan dachaanii lafuma kanaa rafnaan. Gaafa galmeeffamnee warafaa keenya eegganna gaafa warafaan keenya eeggamu Somaaliyaan nu futee kaatee biyya gama Yamanii irraa Saawud Arabiyaa seenna. Kaatee nu naannessiteetu birrii nurraa fudhattee hattuun Somaaleedha. Deebitee dhuftee achumatti nu buufti. Dhagaa nama nu fuutee kaate guyyaa nu naannessaa walti dhuftee achitti. Achitti kun yeroo sadii nurratti ta'ee yeroo arfaffaatti Yamanii gallee Yamaniiti ammas qabamnee deebinee dhufnee jechaadha. Qabamnee hundumti keenya Yamaniin iddoo tokkotti nu qabdeetu fiddee basaasuma kanatti nu deebifte. Sababni isaas Somaaliyaa irraa waan dhufte. Akka dipoortii sin godhu. Dipoortii nu godhan. Mana hidhaa egaa amma warri beekan beeku wanta wanidha sana isaanii. In dhufnee achitti dhufnee mana hidhaa kan biraatti hidhamtoota kan biraatti nu dabalee iddoo tokkotti hunduma keenya akkuma marga doonii gatti sanarraa alcaanatti walitti qabdee yeroo amma nu hiitee keessatti jechaadha nu deebisteen. Karaa kanarra baay'ee nu jijjoorsaa turanii. Achi deebinee dhufnee ammasii yeroo tokkos dhannee qabamnee deebine. Ammas inni lammaffaa kun immoo Yamanii seennee qabamnee deebine ammas yeroo lama deebine. Yeroo sadaffaa bishaanidhaa kan dhaa'eedhaan tokkotu jira bishaan kun edekee magaara ta'ee gad deebi'a. Nuti hin beeknu warri bishaanatti alatan beeku wanta warri naannoo bishaan gurguddaatti alatan. Bishaan kana hin deemnu jedhee Magarsaan. Moo hin deemnaa jechaan jira. Maaliif inni immoo hin deemna jedhee akkamitti akkan dubbadhu hin beeku. Waan hamaa tokkotu ta'e. Alaa keessatti moo? Basaasuma sanatti. Basaasoon Somaaliyaa keessa? Lafa sanatti yeroo biyya sana dhaqee seenu minaan isaanii hin jaallanne nyaachuu hin dandeenyan minaan Somaalee kanaa akkaataa isaan itti nyaatanis yeroo isaan nyaatan na keessaa ol ba'uuf ka'a. Sakanaa fi Bagarsaa wayikuuf baay'ee rakkata ture karaatti duuti jedhee. Maangoo juusii duwwaan dhugee ta'a. Amma dhannee gaafachi geenyu garuu nageesseetu
doktora lafa sana hojjetu abbaa jiksaa kan jedhamu maqaasaa dhageen ture kumsaan natti himee ture maqaasaa garuu nan harkaa badee amma namoota garaagarii immoo gaafadhee argachuu hin dandeenye ajisaa kan jedhamu iddoo sana hojjetu. Faarmaazii banateetu mana qorichaa qabaa. Kan Magarsaan jedhee natti himee namichi kun doktorri kun saba koon tajaajila jedhee dhufe. Ijoollee qabaa. Ijoollee isaa dhiisee mana isaa dhiisee saba koon tajaajila. Saba koofan qabsaa bu'aan buusaaf jedheetu dhufee addanaa fi baqattoota yookaan immoo qootii warra jedhan tokkotu jira warra naannoo Somaaliyaa kana keessa buufatanii ta'an saba Oromoo. Isaan kana gargaarsaaf dhufe namni kun naan jedhee natti himee baqqalee Magarsaanii dhaqee isaa wajjin wal barsiisa. Namni kun nama Dambidoollooti doktora Micaa Shariif jedhamu isaa wajjin afaanii qaba afaan hin danda'u ni gatite afaan Somaalee hin danda'u afaan hundi Oromoo lafa lafatti rakkisu qaba. Afaan Oromoo warra ijoollee dhiyaa kun. Kanaaf ofirraa hiikamee immoo gatii tajaajiluu barbaaduu fi afaan isaanii afaan qorichaas gatii ta'e dhibbaaf dhibba dhaga'uu qaba. Akka ittiin saba kana tajaajila namni kun. Keeziyaan itti deemu jechaadha gaama Magarsaa dhiisee deemu. Namni kuni gaaf tokko Magarsaan deemee galgala fiigaa dhufee foziyaa edheetu inajjeesan abbaa jissaa inajjeesani Shariifii inajjeesani balbala mana isaatti duratti balbala lafanni itti hojjetu kanatti. Naasuma guddaa tokkotu na warare ajjeeseen jedheeni. Amma inni sanaaf sodaachuu baay'ee sodaachuu jalqabee anis baay'ee onna kolitan ofirratti sodaachuu jalqabeeni. Abbaa jissaa kana galgala sa'aatii 9 isuma mana isaa cufee mana itti hojjetu mana saba kana wallaan tola wallaanaa bar horiidhaan miti. Yeroo inni gadi balbala irratti eeggatanii lamaan isaanii lukkitti meeshaadhaan rukutan. Reeffa nama kanaa lafaa kaasuu didan. Sababni inni kaleessa warraa wallaanutu arra lafaa kaasuu didan. Maanni sababni isaan ajjeesaniif? Sababa kiristaanati. Sababa kiristaanati. Ammas immoo nama dhiyaati. Egaa hunda namaa miti warra waan kana irratti ta'u. Isuma warra sanyii masinaasaa jijjigaatti waaqayyoon irraa ceesisa dhufeessa mudate natti fakkaata. Anis du'een turetu waaqayyoon hin baafne. Innaa gurbaa nama kanaa reeffasaa. Namoonni warri inni gargaaru warri inni himannaa godhuuf warri inni dhukkubsatanii manni isaa kun waliin ga'u faarmaaziin itti tajaajilu kun manni qorichaa isaati. Warra faana isaa keessa ga'a. Kan hunda saganama dhaquu akka itti dhaabbatee isaaniin tajaajilaa oola. Achiiti reeffi isaa borumtaa isaa amma sa'aatii ganama sa'aatii 11tti lafaa fuudhuu didan. Booddee Magarsaan kun ol fiigee gaffiigee nama kadhatee biyyooma keessa kaa'aadhe. Dhaqee nama baasisee kadhatee dhaqee owwaalsise warra akka saadama maalitti dhaga'amu wajjin. Dhaqee nama owwaalame ansana booddee biyyicha nan jibbe caalaatti ofii koos nan jibbe deema jedhee murte. Taa'uun jedheen Magarsaan bishaanni kee ragaa dhaa'an kun ka'eeraan. Deemtu baqqalee fi ilfeen maallaan jedhu imaanaan si fuudhee ka'ee dhaabantis maalan jedha. Atoo callisee mana makka itti adeemu miti akkamittan si dhiisee biyyatti deebi'ee gala. Hin deemtu bishaanis nyaataa ani immoo tun arguu dhaqee bishaan ofi nyaachisuu naan jedheen. Egaa bishaanichi qorxanii ammas jireenyarra hin jiru. Kunis jireenya manaa kun du'aajii waliin caalu jireenyaan jiraadhaa jiru kuni. Bishaanichi qurxummiin shiraakiin yoo tolte jettee na nyaattee fi anaaf bu'aadhaan jedheen. Qurxummiin na nyaachuu diduun ishee nafu intu yoo na nyaattee anaaf bu'aadhaan maaliif of jibbee ragatiin ta'e. Nan deemee naqanii tikkeetticha ofii kun bahee kutadhe gaama dur Magarsaan nu kuta ture. Nan deemee tikkeettiin kutadhe nan deeme. Dhaqee markabicha doonii gatti qabadheen deemee jechaadha qofaa koo. Namoonni ijoolleen jiru garuu ijoolleen akkuma koo deddeemaa jiran ijoollee baay'eetu jira ammas. Isaan immoo wayii bishaanii quban qaban ta'e maaliif akka isaan deeman hin beeku. Lubbuu koo jibbeen du'an barbaadaan deemeen. Deemsa kanarratti deemnee dhannee sa'aatii 70 guyyaa 2:2 walitti. Doonikii kanaan egaa doonikii qurxummii ittiin qabatanidha quba qabaadhammas. Bishaan ofirraa dhangalaasaa deemnaa. Yeroo deemnu kanatti haadha manaa fi abbaa manaa jedhanii warra deeman warra akka keenya durii foorjii Magarsaa jin deeman foorjii ta'u ta'e waan isaanii hin beeku. Tigiree dhiiraaf dubartiitu nu keessa jira nama lama jechaadha. Kan kanarraa fi ijoollee Oromooti markaba doonikitti sana kee guunnee kan jiru. Amma ijoolleen keenya dadhabaniiru. Micaan kun immoo waan ta'e tokko ture waan isaan beeku. Kanaafi jedhanii bishaan kana dhangalaasaa ofirraa buddisanii bishaan
naqaa deemti gatii ta'ee fi bishaan kan dhangalaasaa deemu darabee. Iddoon immoo akka takka ciliitti teenyaan. Kottaa ishee kana fuunee darbannee bishaan kee buufneetu iddoo bal'ifannaa xiqqoo ishee jedhanii ishee irratti mari'atu. Ani immoo nan nagaa afaan Oromoo mari'atu gatii ta'e. Isheen hin nageessite isheen beeku abbaa manaas hin nagaa fakkaata. Anichi ka'een ijoolleen jedheen maaliif akkas jettu? Isheen kun ikkoo daabboodhaaf akkuma keessan deemaa jirti na gaddisiisti immoodhaan. Akkuma keessan daabboodhaaf deemaa jirti. Namni lola barbaaddan. Namni waraana barbaaddan karaa isin irra deemtan kana miti. Deemuu isin irra ture gara Oromiyaa keessatti baadiyaa Oromoo dhattanii saba keenya biroo dandeessu turtan lafa waraanni itti reeree jiru. Ishee kana maal godhattanii bishaan itti darbattuun jedheen. Yeroo sanatti dhuguma jette dhugaa keetti jedhanii achitti walii galanii dubartattii dhiisan. Abbaan manaa dubartattii sana achirraa gidduu keenyaa ka'eetu inni warra bishaan irratti guddatan kana natti fakkaata dhaqee eededa doonii katti irra ciisa. Dhabee jechaadhaan. Akkasittiin deemaa turree hin deemnee dhannee achi geenye yeroo achi geenyu asi lafa garsaa dhiisee deemeera. Namaa wajjin na bal'oon qofaa kun jira naman ittiin jedhee hin qabu. Hundumti namaa wal fudhatee bo'een qofaa kun doonikii irratti. Doonikii irratti yeroo nafuu lubbuun sila shiraakinni qurxummiin naa nyaatu inni hin jedhama immoo nama rara. Bishaan sana keessa buusuudhaaf. Namoonni hundinuu wal fudhatanii wal gargaaranii bu'anii deemaniiru. An qofitti gocha irratti hafeera. Amma kan natti himamee jiru immoo Sumaaleen bishaan keessi malee nama fuutee hin deebitu jedhameera dhugaadha wantichi. Gaa wanti ta'aa ta'uudhaan baagatti isheen qabaddee deemachuma keessatti dhiisan akka itti ilaallatanii utaalan hin beeku utaaluma sana duwwaan utaale malee lakkaa siisteemii itti ilaallatanii utaalan qabu dhaan bishaanii jedhamu kun hamaadha gatii ta'e. Ani yeroon asii gad utaalu bishaan dhaan dhufaa jira. Dhaan kun taa godhee asitti sharaan irratti dha'ee achis immoo sharaa kanaan achi na rukute. Na rukuteetu fide doonikii jala sechi na baase. Doonikii kana jala yeroo achi na baasu bishaan na nyaata. Na fudhatee soqee kana booddee waan ta'e hin beeku. Akkaataan itti of argee bishaan sanarraati achi addeebi'ee na baasanii na keessa na uqqisiisanii of baree yeroo of baree jedhu markabattii sanarraa warri ba'ee miilli isaa lafa hojjete fiigee ba'a lafa sana maaliifi nandaara sana dhaabbattu wattaadroonni naannoo bishaan isaanii eeggatii ta'eef garuu kan si baasu eenyoo jette namicha silaa waaqayyo wayi tokko waa hojjeta. Namicha silan adhabanaasaa dhiisaa maaliif akka maal gootu kana dhiiftanii bishaan kee buuftanii yoo lola barbaadan achiin deemtanii isheenoo tokkittii kana akkuma kenniif immoo daabboon deemti jedhe daabboodhaaf deemti jedhe isa kan bishaan kee ana baasu. Gaarummaa ati doonii sana irratti agarsiistetu utuu ooleen buliin sekeendii sana du'a si oolchee jechuudha. Du'a na oolcheen. Baay'ee waan nama ajaa'ibudha. Somaaliin nama hin baasan. Dhimma isaanii nama nyaachi bishaan kee busanii deemu malee bishaan kee as hin baasan. Sumaalee bidiruu sana oofu wajjin dhaqanii na baasan. Edda baatee qabamteettaa warra kanan dura qabanii si deebisaa turanii si arganiiru moo miliqxe? Hin baane achi keessa bishaan gaamma isaanii filmaata naa kennu gurbaan kun. Abaluunfaa sirra baane warra kaanummaa sirra baane dhedheetu ijoollee jimmaatu jira. Isaan sana immoo akkuma asirra ba'anii jedheen isaan ijin deeman jedheen isaan ijin kan ba'an jedheen isaan nama hunduu biraanchi garaagaraa irra baqatee sokkee sana booddee hin qabamne. Yeroo nu qabaniif sassaabanii iddoo tokkotti hunda keenya fidanii yeroo hunda keenya fidanii makiinaatti nu naquudhaaf waan lubbuu keenya akka hafuutti nu wallaananii bishaan xixiqqoo nu kennanii makiinaatti nu naqanii yeroo isaan makiinaatti nu gashaa jiranii utuu isaan koshoroo xiqqoo nuu kennaa jiranii meeshaa guddaa dhufee fuula keenya duratti ka'e. Finixxaareen meeshaa sanaa dhufeetu xaa godhee dhiqona dhahe. Tokko gaafa sanaa amma karaa kan baanee deebinu Sumaalee man jedhaan. Maaliif xaxaddeen jira afaan wallaaluu koo malee waan Sumaalee irraa adda na baasuu jiru. Hojjaan koo dheertuu dagatii Sumaalee dheeroodha. Yeroo dhiinkoo rukutamu sammuu koo keessa waa itti na rukutee eessaa dhufte yeroo naan jedhan Itoophiyaan jedhee. Amma gaa odannaafa kadhattu ta'e biyya namaatti hafu biyya kootti hongale maaliin wanti narra ga'e narraa ga'e. Yaa waan jettee fi Sumaaleetti si deebisituu hin taane gara Itoophiyaatti si deebisitu. Amma yoo hongale Itoophiyaatti na geessu malee Sumaaleetti nagatan naqane. Kan gaafa sana jedhu jalqabaaf immoo Itoophiyaa dhufiin jedhe gaafa wanti hundinatti badee jedhu lafa baanjisaatti akkas ta'e sanatti deebi'ee arguun barbaadu. Maaliif yoon akkas argadhu fi qofaan fiigee dhiqe bishaan sana kee obbuusaa gochaa baanjisaa irratti ta'e yeroo ni laatu. Yaani eenyudha
innoo nisaa wallaanu yoo akkas godhani akkamitti namanii wajjin hin jiraadha. Yaa kanarratti akkasitti deemne. Okay. Inni Yamanii seenne jechaadha. Yamanii yeroo seennu sila kan adaniif sanaa tolitti dhukaasaa jira isaan gidduu bunee isaan keessaa immoo adan nu fuute dhaqanii kaambii baqataa lafa HCR sanatti dhaqanii nu gashanii yeroo sana wayii baqataa. Yeroo sana wayii baqataa hin beeku. Asitti nu gashanii nuun galmoomnes maalis hin jenne waan isaan jijjiiran iyyuu naaf hin galu ture. Akkas waa teenyee namichi Saawud Arabiyaatti nama fuudhee deemu kontiraata jira jedhanii nutti himanii informationii argatta gabaayinaan informationii akkataatti deemtu kana uummati kun waliin gaggaadhuma deeman ijoollee maadheen kun walumaan jirraa waan irraan fadhe tokko micaa tokko du'een biraa hafeen micaan tokko yeroo facaane sana dadhabdeetti gaara keetti duuteen Bakka fuudhanii achi nu geessanii achitti erga nu geessanii booddee kaambii sana keessaa takki jennee amma sun karaa deemaa jirra gatite baanee deemnee namichi sun dhufee nu fuudhee deemee amma deemnee guyyaa meeqa akka deemne hin beeknu iddoo tokko tokkotti makiinaan nu deemsisaa iddoo tokko tokkotti immoo miillaan nu kuchisiisaa akkasittiin deemaa sanaa seenneen sanaatti mana jaarsi tokko nu qubachiisan mana qubanne sana keessatti jaartiin kun hojiidhaaf nagashiti tuusan ta'in fuulduraa sooftuu ta'e dhagaanii dhageessee jaartiin ijoolleen ishee hojii dhaabaa hojjetuun mana sanatti nageessitee qaamaa Yamanii akkanaaf kennamu na buutsisiiste sana booddee gara hojii na qaxar na kan qaxaramu goote warreen biratti qaxaramu kuni kanaan dura waggaa 2 Itoophiyaa dhaqanii deeman Itoophiyaa warra mootummaati getite hojii mootummaa hojjetu mana sanatti na qaxarta jechaadha hojii jalqabaa hojjettuu ta'e hojjechuudhaaf. Yaman keessatti. Saawud Arabiyaa deemaa jirtaa garuu Yamanitti qaxara. Yeroon akkas jedhu yerootu nun ga'uuf malee makaraa hedduu gidduu kana jira. Lafatti cinaachi koo ciisicha mana hidhaa sida dubbadhee qabamne jedhu kana cinaachi koo akka duddaa sarreedhaa akka dhagaa babaasee jira garaa garanaa tarkaanfadhee gaafa. Dubbachuu yeroo nun ga'uun malee. Ammas yeroo dhufee akkana ta'us beellis jira rakkina jira rakkina hedduu jira kana tarkaanfannee guyyaa tokko carraasa mataatti teenyaa suuna malee waggaattuu haasa'iftuu hin danda'u. Kanaaf hin tarkaanfadhaani. Mana hojii nagashite mana hojii kanatti hojjettuudha gaamma. Manneen galu kun mana guddaadha. Itti himteetti jaartiin akka nama akkas akkasiitii jetteenaan okee jettee na fudhattee akka waan tokkos hin beekne ati nama seenaa qabduudha gatii teenaan jettee natti dubbattee isheenis kana goota hojiin kedanii natti agarsiisanii hojii koo dhaqanii rafan. Yeroo rafanii natti fakkaata kun mudannoo na mudate. Achi keessaatii yeroo isaan rafanii anis rafee hojjettuu dammaqxuudha gaamma ganama barii ka'anii akka isaan natti agarsiisanitti. Mana qulqulleessa edheeni keemikaala isaan natti agarsiisan waan hundumaayyuu an tokko hin beeku gaan wayi mana qulqulleessu wayi maaliin beekon jalqaba kooti gaa kun dhaqeen waan hundumaa sirreeffadheeni isuma bilaagifaatti goonu elektirikii keessa ruumii keessaas baaz ruumiitis ispoonjii yeroon akkas fudhadheedhumanii ispoonjii kanatti manni kanatti baat godhee elektirikiin sana godhu dugda dubbatti na kuffise. Harki koo yeroon ilaalu ispoonjiin harka koo kee citaadha harki koo immoo baay'een hojjetu. Adoodeera harki koo. Si elektirikii jedhantu na qabate fakkaata dhaqeeni achi bahee saalonii taa'ee amma isaan irraa kaa'anitti mana keessa kossuun nan sodaadha waan hundi isaa na qabate akka na godhu natti fakkaate. Isaan citeesi isa maal ta'eesi isa maaloo ta'eesi ittiin buune callisee man taa'ee eeggadhee intalli mana sana jirtu intalli biraa tokko ture kaatee isheen waan akkasiin na mudatee itti dubbadha afaan Amaarinyaa xiqqoo dhagawan yeroo sana Arabiffaa waan tokko naga'u. Annaa fi dalattee dubartattii ishee dhamanaatti akkas taate Fooziyaan jettee itti himteen. Ittiin fiiddee dhuftee uwwatteete waan tokko naan ifin hojjeteen unii wajjin waan hojjedhattee 7 ishee bira ture. Sana booddee namichi nu fuudhee deemu kuni qophaa'ee qophii isaa fixatee waan qindeessuu qaba jechaadha gaa namootatti nama fuudhanii karaarra nu daddabarsan kan akka ittiin karaa kana jalqabne jechaan. Kanaan amma Saawud Arabiyaa seentee jechuudha. Saawud Arabiyaa seentee
ijoolleen durbaa baay'een gaafa gara Saawud Arabiyaa kana deemanii hojjetatanii galuudha. Ati Itoophiyaa jibbiteeti kanatti baate. Saawud Arabiyaa geessee gara Itoophiyaatti deebitee moo achuma turte moo achirraati biyya biraa deemte? Gaaffiin kee bareedaadha. Achuman ture Saawud Arabiyaa achuman ture. Garuu Saawud Arabiyaa seenuudhaaf rakkina hedduu garaagarii ture. Ilaali deemsa kana yeroo jennu baatijaa karaa kanarra jirra. Rakkina baatijaa kana keessatti iddoo qananii ciifnee, iddoo nyaata qananii nyaannee, jireenya qananii jiraannee, gidiraa, rooba, rakkina, beelaa, dheebuu, wantoota jiran hundumaa kana keessa baakijii kana kee adeemnee Saawud Arabiyaa seenneerra. Saawud Arabiyaa yeroo man dura hojjedhee biyya sana yoo jiraachuu hin danda'ame yoo gaarii dheedeen yeroo naqee argu Saawud Arabiyaa jireenyi isaa adda waan waala kenna jiraatan natti fakkaate waggaa 2 jiraadha deenseen yeroo nan seena. Waggaa 2 sanaa waaqayyo sinaaf godhee waggaa 2 irratti baatijaa dabaladhee hojii irraa yoo guyyaa tokko hin dhaabbatin waggaa 2 baatijaa hojii hojjedhee horii koo walitti qabadhee mana kiraa hin kaffalu mana fira yeroo isin jedhu mana Oromoo tokkoon ta'a. Damee nama jedhamu baay'ee nama gaarii tokko. Yaadi manaa isaa micaa ganda kootiti jedha manaa kan wajjin jiraatu yeroo sana. Mana isaaniin ta'a. Mana isaaniin ta'a yeroo isin jedhu jimaatati boqonnaadhaaf dhufna malee nuti yeroo hundumaa hojiirra jirraan. Guyyaa jimaataa guyyaa isaan isin hojjechiisan hojjettoota iddoo boqonnaatti geessu baay'ee rispeektii godhu gatii ta'e yeroo sana. Nummoo ofii keenyaan deemne kontoraata gatii hin taanee fi hojiirraa baanee hojii galuufis mirga qabnaa. Yoo barbaanne hojicha dhiibnee bahuufis mirga qabnaa. Hojii lafa jaallatte hojjettaa jechaadha. Akka ittiin hojjechaa ture yeroo sana kabajanii si fudhatu warri Saawud Arabiyaa akka ammaa kana namni irra kasneetu warri Oromoon Itoophiyaan irra kafne. So amma gaa Saawud Arabiyaa waggaa 2 walakkaa jiraattee eessatti achi? Achitti deebi'anii Itoophiyaatti galu achirraati biyya tokko dhaquu hin dandeessu. Biyyatti deebitee galuus irra jiraata. Itoophiyaa jibbitee baate sanatti deebite? Lafa biraa dhaquu hin dandeessu kaa. Maaliif? Deebitee amma Itoophiyaa inteessee moo maal goote arge? Moo ammas deebitee bahuu yaalte? Nan naqee nan galee amma gaammalee gaaliin deemuu barbaada. Itoophiyaa yeroo naquu pilaaniin koo taa'u miti. Leegaaliin deemuu barbaada. Akka duraa sana karaarra jooree deemuutu hin taane paaspoortii baafadhee viizaa rukuchiifadhee yookaan Itaaliyaaniin naqaa yookaan Kaayiroon naqadheeni sagantaa baafadhee galee jechaadha. Yeroon galuu piroosesii makoo kanan jalqabee na gargaaru ilfiinfaas baqqaleenfaas na gargaaru ijoolleen jijjiiru na gargaaru ijoolleen asii jiranii jechuudhaan. Paaspoortii koo nan baafadhee viizaa rukuchiifachuudhaaf iddoo garaagarii paaspoortiin koo kontorbaandisii rukutu gatii viizaa ta'ee fi Kaayiroo deemtanaan jedhame gama Kaayiroo gaarii jennaan Kaayiroon deeman jedhee achitti viizaa jedhanii naa rukutamuu didee yeroo meeqa galee ba'e. Jedhee nunnaanii gaafa sadhumaan viizaa koo paaspoortii koo fudhachuu dhaqutuun gaafa sana isheen naan jennee si'a miillaan karaatti keewaa tokko ta'a ammas. Fudhadheera gaama iddoo meeqa galee ba'e paaspoortiin koo gatii ta'e naa rukutamuu didee. Dubartiin achi keessa hojjettu. Yoo birrii 12,000 naa kaffaltee fi si rukuta viizaa kee kanaa itti gadi qabdee na duukaa baatee natti. Hin dandeessaa jennaan nan danda'a. Asun rukuti malee ni rakkinni hin jiru hin jedheen. Dhugaa ta'u malee natti naa rukutu. Ishee galeenii maatiitti mee baqqalee fa'itti amma galee deebi'ee galee mana jira gamma wanni irraa galee Saawud Arabiyaa irraa galeenii ilfeefaa bira jira jechaadha. Amma ilfeefaa mana yeroo hin jedhu kanaa maatii makoo taa'anii irra manuun. Maatii walii taa'anii irra manuun. Akka ormaa dhufanii wal baranii maalootu hin taane maatii kooti isaan gaama. Dhaqeenii amma yeroo waraqaa viizaa kana galanaa bilbiltee viizaan keessi rukutameera. Sila guyyaa dhaqan isheen natti taasofte. Viizaan koo gara ji'a 3 rakkatee yeroo gadi paaspoortiin koo lafa galee hin bahin hin qabu. Amma yeroo akkas jedhamu naasofne hundi keenya walitti mari'anna yeroo hundumaa waan hundumaa gatiitti. Naasofne dhugaamoo soba gamittiin ta'e. Okay. Itti dubbadheera yeroo galu immoo kana jedheen dhufee intalli tokko akkas naan jette jedhee intalattii immoo beeku isaan immoo. Guruuppiidhaan deemna gaafa hin sodaannas immoo gatii ta'e mirga hin qabnu biyya sana kee jiraachuudhaaf baqqaleenii dhaqee cheekii gochuudhaaf deeme viizaan sun viizaa dhugaama viizaa sobaati. Ani fi ilfee fi akka ta'e hin beeku gara nama meeqaati nuti immoo karaa biraatiin tokko baqqalee akkana waan akka miine anti tokko sarara akka ga'e akka hin geenye. Humna hin qabnu garuu faana wal dhoofna lafa namni tokko ga'e. Waan tokko illee yoo ta'ee fi yoo forjidii wayii jettee waa goote ta'e.
birri amma immoo baqqaleen achi dhaqee ilaalee sirriidha wanti kun jedheen. Yeroo inni sirriidha biizaa dhugaa turu kutamee yeroo inni dhannee baankitti deebinee warri guruupiin addaan jiru dhufee fayyijin deemaa jirru kun birrii keenya baafannee baqqaleen biizaa koo fuudhee dhufee paaspoortii koo fuudhee dhufee birricha immoo fuudhee dhaqee itti kennee qabadheen kaayiroo dhaqe. Kaayiroo galtee Ijipti seenteetta. Achiisi hojii maaf dhatte moo achirraa kaate biyya biraa deemuu fi dhaaba? Achi kan inni naqee tokko hojii nan hojjedha. Lammaffaa immoo achirraa kaanee Ameerikaasii biyya garaagarii deemuun hin danda'ama. Dhaan Awustiraaliyaan beeku. Kanaafan deeme garuu achi ga'ee milkoofni qabameen biyyatti deebi'e ammas gaafa paaspoortiin koo gaafa biizaan koo gaafa dhumu baatii 3 na rukutame dipoortiin ta'e qabame. Yeroo dheeraadhaaf manneedhaa keessa ture gara baatii 3. Kaayiroo keessa biyyattan dipoortii. Biyyatti dipoortii ta'een ijoolleen Kaayiroodhaa baay'ee na gargaaraa turan manneedhaa ture sana. Horiis naa buusanii tikkeettii naa kutanii baatii 3 booddee biyya garaagariitti riskoonsira gochuudhaaf koominitiin Kaayiroo baay'ee irratti hojjetan hin didan. Biyyumatti dhuftee deebiti malee iddoo biraa dhaquu hin dandeessu jedhanii akkasittiin biyyatti dipoortii ta'ee galee. Maaliif hidhamte Kaayirootti? Biizaa kootu dhume. Erga biizaan kee dhume yoo dhokattee jiraatta turte. Raafa waan jedha waan akkasii sana hin beekun ture Saawud Arabiyaa yeroon ture si nan mudanne nan dhagaa malee nan mudanne xalaatu sii dhufedhanii na waamanii nan xalaa fudhachuu dhaqe. Xalaa fudhachuu yeroo mana madaamaa ishee gaafa hojii nagashitee sana dhaqu ishee jalqaba maqaa ishee kennadheeni isheetu na fudhata isheetu na simate wanni eerpoortii wanni itti hedheeni birrii 1,000 kennee fi deeme biyyarraa Finfinneerraa. Xalaatu ishee biratti sii dhufeenna xalaa fudhachuu dhatte ishee. Xalaa fudhachuun naqee yeroo naqu nama qabaa jiru. Raafa gochaa jiru. Yeroo sanatti mootummaa biyya sanaarratti wayi geessisan jedhanii ajjeestaadhaaf yaaliitti godhameedhaan. Amma karaa Ijiptiis kaatee sii ta'uu didee gara biyyaatti deebite. Ammas biyya numa teessee moo fala biraa barbaadde? Hangan maal kaayyoo kooti gatii ta'e taa'uun hin jiru. Gaafan galu sanayyuu diraamaa hedduutti egaa sa'aatii keenyatu dhumeef malee yeroon galu mataa isaayyuu manatti galuun barbaadne baduun barbaade pilaaniin koo baduudha gatii ta'e gaama abdiis kutadhe horii guddaas dhabeera. Dhaqee maatiitti hin dabalama dheefi taabiritti bilbiladhee telefoona baafadhee yeroon bilbiluu telefoona zirzirii barreeffadhee jirurraati ilfeetti bilbilame telefoonni koo. Taabiritti bilbilee akkamitti telefoona ilfee bira akka dhaqe hin beeku kana naan hin jenne achuma dhaabbadhu nu eegi. Dhufaa jirra taaksii qabanne achuma lafa sana dhaabbadhu naan jetteen. An baduuf egaa. Amma yeroo isheen akkanaan jettu sagalee ishee kee waan ta'e tokkotu natti namme. Rilaaksii waan na godhu. Waan afura koo aara galfachiisu san cinqamu san boo'u sanaaru san gaddu sanaa na keessaa gadi shaa godhee taa'een eegeen. Akkan sila pilaanii baafadheef sagalee ishee dhaga'uyyuu fiigee waan baduu natti fakkaatan barbaadu mul'achuun namattis. Nan deeme dhannee waraqaan kun irraa dipoortiin deebi'ee rukutame Jibuutii seennee jechaadha. Achi kaatee Itoophiyaa kaatee moo Jibuutii? Baatii 3 booddee biizaa rukutadheen. Jibuutii hojiidhaaf seente moo ammas biyya biraatti hin deemuudhaaf? Ba'umaan barbaadan. Ba'umaan barbaadu. Waan tokkotti galuun barbaadu. Gaa'ila hin barbaadu. Maal hin barbaadu. Wayitti hidhamuu hin barbaadu. Ba'uma taargeettiin kun ba'u. Biyyattii masana kee jiraachuu hin barbaadu. So Jibuutiirraa maaltu ta'e? Jibuutiirraati biyya biraatti moo achuma turte amma? Jibuutii nan deeme. Jibuutii yeroon dhaqu nan waggaa 4 ture Jibuutii. Yeroon achi jiru namoota Oromootaa biraan deddeemaa ture. Yeroon dhaqu Fana Faaxumaa Galmaan qubadhee achiitii ijoollee nu fuuldureeraan dhaabaadha kan keezii hundumaa naa hojjetee inni yeroon dhaabaa wayyeessaa miti dhaabaa maqaa abbaa sana irraanfadhee wajjin turre biyyatti Finfinneetti wajjiniin turre. Waan hundumaa naa fixee dhaqee torbanitti deemanii Kaanaadaa. HCR'tti naa kennee deemee jechaan. Jarri naa fudhachuutu booddeedha malee iyyatti koo naa gashee deeme inni wal agarsiisee deemeen. Asii gara rakkina hedduudhaan deebisee gara baatti waraqaa baqattummaa argadhee. Namni eebbaa Getaachoo kan jedhamu yeroo hundumaa dhufee na haasofsiise Jibuutiitti ani muna narrabsaa. Maal jina bira dhufteen jedhaanii ati maaloodha deeni jechan taane fe'ee narrabsaa. Inni geggeessaa waldaa ture hin dhaga'u. Ani jedheetu lafa taa'anii caatii qaaman faata dhufe ijoollee nuti wajjin jiraannu caatii qaaman jooyi godhachetti amaa waan godhan hin qabne hin jiru garuu taphatuun ijoollee durbaatiin immoo
Masadi taaneti nama lamatu mana kireeffatee ta'an immoo isaan biran ta'an horiin qabu gatiin ta'e tolana teessas ijoolleen kun. Achittiituma akka sennu guyyaa tokko konfirensii kottoodhee naaf feerraanii hin dhufuun jedhee nama waldaa dhaquun jaalladhu gaa. Garuu nan naqe waldaa san. Akkamitti akka naqeen beeku nan naqee riyyaan koo sin naqxee yeroodhaan nu gooftaan natti dubbata. Namanne namatu dhaqeetti dubbataan jedhaan hin beeku gatiin ta'e. Kana kan biraa immoo waan inni itti dubbatu ana duwwaa lubbuu koo duwwaatu beekaan. Yaa fuudhee namichi kun hin jedha gaaffii keessa fuudhee koomaa mataa koo keessa na kaa'e nan galee guyyaa 3 konfirensiin sun deeme eebbaatti nama garuu dhokadheen naqa. Dhokadheen dhaggeeffachuun naqa maayaaf deenattaa sare guyyaa 3 natti dubbatee as bayisiin kadhadhaa naan jedhaan dhokadheen gale guyyaa 3 garuu utuman hin beekin yeroo sanaa kaasee waldaa dhaquun jalqabe waldaa jaallachuun jalqabe. Wata durbaayeen jibban ture afaan garaagarii kan hin jaalladhuun ture tun hin jaallatin afaan garaagarii jaallachuu waldaa dhaquu gara deebi'ee amantii jabeeffachuu barachuun jalqabe duruu sagantaa koo keessa eerummin jiru lafan ga'e taargeettii koo rukute malee amma qalbii koo gad deebisee nan eeruma waan jedhus lubbuu kootti nan hime yeroo sanaa kaaseenii abbaa manaa koo ammaa kanaafis tole jedhee achumaan eebbaattis beeksisee nan eerumaa. Nama kanatti heerumuufan jira nama akkasitti jedheen isaa wajjin wal barsiisee isanii wal nufuusisanii piroosesiinis deemaa dhuma jira akkasittiin achi keessaatii heerumee baay'ee micaa kuusaa hangafaa achitti da'ee dhufee Awustiraaliyaa immoo waggaa 4 achi jiraadhee biyya kana dhufee jechaadha. Biyya Awustiraaliyaa dhuftee. Waan baay'ee keessa Waaqayyoo si dabarsee biyya Awustiraaliyaa dhufte kam jireenyi jijjiirama qabaa moo akkam ture? Biyya Awustiraaliyaa baay'ee gaariidha. Biyya Awustiraaliyaa baay'ee gaariidha. Waaqayyo galatooma biyya kana waan naa kennee fi isaaniinis nan eebbisaa mootummaa isaanii nan eebbisaa Waaqayyo kos immoo nan galateeffadhaa. Lifannaan ija ayyaana Waaqayyootiin qabsoo Waaqayyo na dandeessisee na irratti qabsaa'ee Waaqayyo immoo na gargaaree ani immoo dhufee adda na geesse. So amma gaa Awustiraaliyaa dhuftee Awustiraaliyaa keessa jiraachaa jirta kamittiin isin simatanii wanti si quunname hoo jiraa walumaa gala gabaabsiiti ishee kana nuuf himi. Yeroo sanaa dhuguma sabi gurraachi baay'een jiru Oromoo keessaa obbo Gammachuutu dura sanni yeroo dhufne gara waggaa meeqaati jedhanii waggaa 10 wayii jedhanii Awustiraaliyaan gaarii turte yeroo sanatti mudannoo xiqqootu ture biyya kana dhufee akkan dhufatee nan bare baatii lammaffaa kootti garuu ulfisuun irraa ba'e. Yeroo ulfinarraa ba'u ofii keenya mana qorichaa dhanneen nan bordeebiyaa kottaanuun jedhan. Bordeebinee dhanneen galleewunis hin beennu akka namni dhuyyuu hin beennu gatiitti hin galle yeroo gallu halkan kana dhiigi dhangalaa bure ganamasii akkuma bishaan dhiigi kana kee dhangalaa ture. Abbaa manaan koo taaksii naa qabuudhaaf naa fiduudhaaf ba'e walakkaa sa'aatii taaksii barbaadee dhabee deebi'e. Fiigeen gadi ba'ee karaatti ba'a yeroon karaatti ba'u Waaqayyo abboomee taaksii fidee fuula koo dura dhaabe. Isayyuu ani yeroo sana araba ofirraan dubbadhaa baay'een dubbadhaa arabaa taaksii jedheeni arabaati jedheen gaafadheen innaan afaan arabaatiin eeyyee ani araba naan jedheen dhageessaa afaan arabaa innaan eeyyee jedheen innaan an rakkina akkasatti na mudatee jira mana qorichaan nageessaa innaan eeyyee jedheen achii deebi'ee dhufee laastikii isaa fuudhee hafatee anan taaksii kana gashee eenyu maqaan abbaa manaa keetti jedhettani meen itti iyya kottaa dheessaaniin iyyuu waameen micaatti wayyaa uffachuutti tafee inni dafee micaatti wayyaa filatee dhufee namichi kun akka nama makiinaa ofutuun ta'an akka nama xiyyaara ofutti fiigee yeroo sana mana hospitaalaa sanaan naga'ee. Waaqayyoo waan guddaa si oole. Waaqayyoo waan guddaa keessa si dabarse. Ani garuu waan adda biraa dhageen ture. Dhukkuba adda biraa si quunnamee waan achirraa akka si fayyise dhageen ture mee waan sana nu taphachiise. Ammas 2013 lafa inni dhufee hin beeku kaansariin. Kaansarii harmaa fi link filaanolii kan jedhamu bobbaa jalaa. Gosa 2 tol duukaana qabe. Paaltookiidhaan kadhana turre warri kadhataa masmararra jiru. Numan du'e. Numan sokkeen. Keeni abjuudhaan waa tokko arga. Abjatoo waan isaa hin beeku. Waan deemtu xiqqoo tokkoon arga waan laphee fakkaattu. Isheen kuni boolla tokko qotameetu boolla kanarra jirtiin. Isheetun ilaaluu saaxinii wayiin argaa. Saaxinii kanarraa baayibilii turre jira. Baayibilii kanarra immoo harkatu jira. Harka kanarra immoo haarti kanatu. Jalqaba haarti sana duwwaatu natti mudate xiqqoo deemtatte. Etuma ittuuni yeroonni ballachaa dhufuni saaxinii sanas nan argee boolla sanas nan argee
Tuman ilaalu hin ballataa boolli kun ruumii manaa ta'e. Kibilii manaa ta'e jecha. Yeroo inni ruumii manaa ta'utti saaxiniin suni baaybiliin ballachaa deema. Harki sun ballachaa deema. Ifaan sun ballachaa deema. Saaxinii sana hin dhaale. Baaybiliinis hin ballataa wanti kuni guddateetu boolla sana baaybiliidhaa fi boollichi ruumii manaa ta'e aartiin sun hin guddattee ifa guddaa ta'e ifuma mana kana kee jirru ta'e boolli saaxiniin suni manuma ta'e innis deebi'e wanti sun hundinuu yeroo achi keessaa ka'u yeroo sana paaltokii obbo nama waaqee kan jedhamu keessatti tajaajilamna warri paaltokii yaa jiru duuteedhanii anasiiti giddiidhaan rabbi koon dubbatu ture ofitti deebi'an dubbadhe akkasittiin deemee deebi'ee jechaadhamas. Sanarraatti amma bilisa baateetta. Bilisa ba'eerama. Waaqayyoof galannaa ta'u. Baay'ee namatti tolaa. Egaa markeen bu'aa bayii jireenyaa baay'ee keessa dabarte. Jireenya kee mo'achuudhaaf qabsoo guddaa goote. Oromoofis baay'ee qabsooftee jireenya kee dargaggummaa itti dabarsite. Egaa gara duddubaatti deebisee nu waasi yaadachiisa. Yeroo ammaa kana lafa amma Oromoon ga'ee fi yeroo isin qabsoo jalqabdan sana gidduu garaagarummaan jira. Waan qabsaa turtan sanaaf immoo yookaan waan qabsoodhaaf baateef sana milkeessitaniitu ishee kana gabaabsiiti dhaggeeffattoota tokkoof naa hiri ergaa yoo qabaattee ergaa kee dhaammattee. Gaarii ture wanti kuni haali mataa isaa jalqabaa deebisita. Amma Oromoon ga'ee fi yeroo isin qabsoo jalqabdan gidduu garaagarummaan jiraa'u. Farda kanaa fi lafa kana garaagarummaan jiru. Yeroo sanaa anuusitti maran iyyuu hin beeku sin jedheenyoon akka ta'e. Itoophiyaa ta'uu kee hin beektu turte yeroos. Oromoo waan jedhamu Oromoo shanqollootatu nuun jedhaan nagaa malee hin beekun. Sabi Oromoo jedhamu kun iyyuu hin beeku. Innaa kanaa fi amma sabi Oromoo of baree seesilasi wayii maal barsiistu naan jettee yaadatta? Har'a eenyummaa isaa beeka sabi Oromoo. Har'a afaan isaa beeka sabi Oromoo. Afaan isaan barreessaa, afaan isaan dubbatata. Engadama yeroo irreecha irratti argu an baay'ee Waaqayyoon galateeffadha. Akkasiin jiru ture. Afaan Oromoon dubbatu turte. Atu of qaanoftaa Oromoo ta'u dhossaa. Maaliif ta'u sikiyaatti jibbisiisanii rugatii ta'ee fi situ of dhossaan. Sakanaa fi baay'ee sabi inni jechi ati mana gaafatte asirratti gargarummaan jiraa jedhamu irratti gargarummaan fardaa lafa. Akka immoo milkeessitaniitu waan baataniif. Milkoofne yoon jedheefi dhiiga jaallawwanii dhangala'ee lafee jaallawwan cabee lubbuu jaallawwan wareegamee gatiin baafnan jedhaan. Har'a Oromoon afaan isaatiin haasa'uu danda'uun. Har'a Oromoon ani Oromoodhaa. Inni duraan Oromoo miti ofiin jedhu warra baree ani Oromoodhaa. Dura karaa haadha kootiin Oromoodha jedha yoo jedhan iyyuu beektaa Oromoo matu ani karaa haadha kootiin Oromoodhaa jedha malee karaa abbaa kootii Oromoodha hin jedhu. Amma ani abbaan koo iyyuu Oromoodhaa. Abbaan koo eenyurraa dhufee dheedda isaa qoratee Oromoon of bare. Eenyummaa isaatti boonaa jira. Eenyummaa isaatti boonee ani Oromoodha biyyi kun Finfinnee namatu Madisaabaadhanii wallaansoo ittiin qabanii amma kun Finfinnee jedhama jirti. Garaagarummaan jira waan baataniifittis. Milkoofneerra inni dhibba milkoofneerra yoo jenne immoo wanti isin irratti hirtu immoo hin guutamti bor jedhee abdiidhaan eeggadha. Sabi kun kana booddee diina jalatti hin galu. Kana booddee sabi kun eenyuuf iyyuu hin bulu. Biyyattii matu dimtsuun ta'ee bada malee sabi kun kana booddee diina jalatti kufadhee yaadu. Waa'ee saba Oromoo yeroo barumsa barannu keessatti abbaan caalaa maal jedhu nu barsiisa beektu. Sabi Oromoo galaanaa jedhaan. Bishaan danfisa fakkeenya fudhatu. Bishaan baarmela keessaa fi bishaan qodaa xiqqootti jala kaa danfisaa jedhu. Kamtu dura danfee danu gaafata. Sheema qorqoraa. Sheema qorqoraa daftee danfitee qabbanu. Inni baarmela keessa garuu danfee naaniin qabbanaa'u amma sabi Oromoo danfee jiram. Waaqayyoof galannaa ta'u. Egaa oolmaa guddaa nurraa qabdu. Karaa nuu saaqe. Lafa amma Oromoon ga'e. Itis immoo Waaqayyo waan baay'ee keessa dabarsee iddoo kanaan si ga'ee kanaaf Waaqayyoon guddaan galateeffadhaa. Mee dhumarratti ergaa nati dabarsitu jira. An gamanumaaniniin sagantaa koo goolaba galatoon. Tole abdii. Waan jechuu barbaadu akka nama tokkotti akka nama
qabsoo kana keessatti saba kanaaf wareegamuudhaaf of qopheessee of kennee eebuu bilisummaa nama qabdu tokkotti waan saba kanaaf dhaamu adaraa waliigala na laagaludha Oromoon walubadhaa warri mootummaarra jirtanis lafa jirtanitti uummanni baadiyaa keessaa miidhama garaagarii sabi kun waliisaa sol miidhaa jiraatu ormis miidhaa jiraatu ilaalanii akka harkarra qabanii gargaaran gara magaalaa duwwaa keessaa miti. Karaa biraatiin immoo wanti baay'een hojjetameera dhuguma baay'een isin galateeffadha galata qabdu. Jaalluwwan qabsoo kanaaf wareegaman dhaabasa kanaaf dhaabasa sanaaf iyyuutuun jedhini atuu siidaa isaanii ol kaaftanii Oromoonni lafa jirtanitti hundinuu lafa beeka garaa keetti kukkuuqamanii dhoffatanii deemutuun taane ifatti baaftanii warra dhaaban kam keessatti Oromoodhaan wareegaman atuu siidaa isaanii dhaabdanii ofii keenillee siidaa mataa keenya bor akkasumatti isinii dhaabbataan jechuu barbaada. Kanaaf galatooma abdeetillee lafatti dhokannee teenyu lafatti anufirraan fadhee wantootuma anaasa'u kanallee baay'een isaa lafatti na jalaa wal makee ol dhokatee barrisaa guyyaansaa yeroon isaa darbe waan kan hundumaa yeroo qabaattee na dubbisuu dandeesseef yaaddee bira geesse waan carraa kanaaf yeroo keenaa laatteef waaqayyo si haa eebbisuun jedha. Abdiin kutatinaa atuun abdii kutadheera immoo ta'e lafuman dura keettan dhaabbadhaan garuu deemee yoo qabsoo fi hin qabdan yoo qabsoo jireenya keessan hin qabdan immoo immootu amma biyyi keenya keessayyuu jireenyi guddaan achi jira gatiiteef biyya alaatti warri kaatanii karaa irratti dhumtan illee kaatanii karaa irratti hin dhumina jireenya achuma keessa jira achuma laficharra barbaada achuma biyya sana kee barbaada hin taa'inaa garuu hojjedhaa nama hojjetu immoo nama milkaa'aa. Baay'ee galatoomii seenaan kee egaa kitaaba guddaa ba'a. Yoo waaqayyo nu gargaaree itti yaanna. Egaa margee irraatii waan guddaa baranne akka salphaatti Oromoon adda nan geenye waan baay'ee itti kaffalameeti Oromoon adda na ga'e akka gashatti kan ammoo sirnaan akka tikfatuu fi ergaa guddaa dhaamtee jirti jechuudha. Galatooma sagantaan kee kanuma irratti xumurraa waan nu faana turtaniif amma dhumaatti